Aduh, ini tinggalin. Naga ambil tadi. Boleh. Kalau mami deh. Jadi tu berdekat. Wali mami. Oh ya. Aduh, ini tinggalin. Haji di sini garang-galin. Haji untuk ini moga hakam. Hakam putih sendiri juga hakam. Hakam gerte ini juga hakam. Hakam ciri hakam. Apa haji jiri hakam. Bubu gele हम हाकम गादा हम गोले हम हाकम लाला इगा हम हाकम बिसा कल बिसा हम तुम दाऊ हाकम kabelu gadin disin kabelu gadin disin ala ulnu hayas mana wala atas ada tahu wadahnya tak sawab wani nagan hujja nagan no haoj raguran no haoj guguran no haoj lolo gudun no hayas bina moga thinu habas digetenya thinu idit siptu no haobas sori khan thiro te tingo siwa ke fatada bakmayad dan ge chanjawat aye ikanne Eba kanarra tiga wala matu jira aja. Wari dirama aja. Jan, wari luar tu tahu. Jan, ini aja. Amin ini bakang kau kerja nama kira. Amin jenang gara berapa tega. Anak le jenek di mana aja ada. Eba kanarra ase. Saganta akai dile tikki kamu saganta. Jeka sat jira. Jeka saya ini
sagalee waaqa keenya ittiin galateeffannuu fi ittiin kadhannuu jechuudha. Akkuma jarri mazumaa fi mazmur jee waan adda addaatiin bifa adda addaatiin marartoodhaan bu'aa maal jechaa jiru san illee bobboollee baanu bobboonatuma beekarraa jechaadha. Waliigalleemi? Hanga xumuraas beeksisna jeekarsa taanee ergaa baga nagaadhattanii waayuu galma faamaatiitiin isin taasifama. Isa taasisu immoo ibsa ayyaanichaa ibsa maalummaa ayyaana yaadannoo abbaa oromootiif isin taasifama. Ibsa ayyaanichaatti aanee immoo barnoota isatti aanee immoo ergaa koree dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaati. Isatti aanee sagantaa baalchati. Sagantaa baalchatitti aanee immoo laaqanaan booda immoo yaada hirmaattotaati sagantaan keenya yoo isin beeksifnu. Kanaaf amma jeekarsa koree jeekarsa galma kanaa akka jeekarsa nu jeekarsa. Koreen jeekarsa galma yaambu. Yaawaa nagaa murtee bule bule siboo nagumaa murtee aleemiyoo siboo nagumaa murtee aleemiyoo waaqayyo sumaa aleemiyoo siboo nagumaa murtee aleemiyoo kanumaa bubeewaa kumaa aleemiyoo siboo nagumaa murtee aleemiyoo baranewaa kawajalanii aleemiyoo siboo nagumaa murtee aleemiyoo adoje dawa kabaroje taa aleemiyoo siboo nagumaa murtee aleemiyoo beranewaa sobeeranii aleemiyoo siboo nagumaa murtee aleemiyoo balumaa bubeewaa kumaa aleemiyoo siboo nagumaa murtee aleemiyoo Yawa nagaa murtee siboo nagumaa murtee aleemiyoo. Yawa nagaa jirta siboo nagumaa jirta gargaareera siboo nagumaa jirta gargaareera. Maalanii waaqa wajjaalanii gargaareera siboo nagumaa jirta gargaareera. 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 Yaawaa nagaa jirta siboo nagumaa jirta gargaareera. Siboo nagumaa murtee aleemiyoo. Muraajalee moroo baturaa yaagiyaa bariyaagiyaa. 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 Muraajalee moroo baturaa yaagiyaa bariyaagiyaa.
galma galatoomaa ammallee nama akkanumatti dhaloota deemu ta'anii jennaanii jecha itti aansee immoo sagantaa itti aansee sagantaatu jira. Akkami darajee agartanii? nagareeri Darajee ta'uu beektanii? Sagalootaatu beekte jecha sagalee isaa hundi waan beektaniifi. Egaa maal jiru seetan uummanni Oromoo warra mataa walaqqate nu godhii jedhu jecha. Kana jechuun maaliif? Waan gaariidha moo waan hamaadha? Waan gaariidha. Nu baay'isee jirate? Nu baay'isee akkasuma warri malatti dhiphate illee nu godhe. Amma akkasii jecha. Kana jechuun amma manni hagafe illee yoo bal'ate isaaniin to'achaadha baay'ina isaaniitti irraa. Kanaaf iddoodhuma fa'aatu nu hanqatee keessa jira namni baay'een gadi bawwachaadha moo agartu. Itti aansinee immoo egaa baga nagaan dhuftanii waayuu galma kuffaa maatii obbo Taganuu Tola gaminatti nu goone. Man baay'een gammade. Baga gammaddan. Baga wajjinuu gamman. Hundaa olitti baga nagaa naa dhageessan. Baga dhaloota abbaa carraa taatan. Carraa kana namni hundi hin arganne. Nuti garuu abbaa carraa taane. Baga milkooftan ammas. Akkuma beekamu kaa yaarraa hedduudhaaf dhaloonni keenya adda faffaca'ee godinaan osoo waliin beekin haga afaan wal wallaalutti kan geenye
uummanni as jiru kun har'a Oromiyaa xiqqoodha. Yoo isin hin jedhu godina hundarraa'u as jiru jechuudha. Baga dhaloota wal beeke taatan. Baga dhaloota walii galee dhaloota darbe yaadatte taatan. Baga abbaa ofii dagatee nama abbaa alagaa yaadatu osoo hin ta'in nama of yaadatu taatan. Hayyee kanatti aansuudhaan akkuma beekamu kaa dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaadha. Egaa hundeeffamee hojii isaatti fufee turee jira. Galmi kunis ergama dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaatti kennu. Galmaan gahuudhaaf waggaa lammaffaa isaa har'a yoo kabajattu gammachuu guddaa itti dhagahama. Kanas nama wajjin ayyaana kana ayyaanessinu baga taatan. Dhaabbanni kun waggaa lammaffaa isaa guyyaa har'aa kana kabajata. Yaa ta'u garuu waggaa lamaa kan hojiilee gurguddaa hedduu hojjetee jira. Isaan keessaa barumsa abbaa Oromoodha. Abbaa Gadaa yookaan abbaa Gadaa lamiti abbaa amantii keenya kan ta'an obbo Nagalee Abdiisaa Hamootirraa. Warreen fuudhan tamsaasa jiru dhaloota biraan ga'uuf halkanii guyyaa warra hojjechaa jirudha. Kanaaf namoota abbaa amantii keenyaa nama amantii kan biraan ga'e abboota keenyarraa fuudhee niitoorkii ta'ee nutti dabarse. Galanni sinaa ga'u umri sinaa dheerattu jechuun ni barbaada. Akkasumas obbo Roobaa Waaqayyoo osoo akka fedhii isaaniiti yookaan namoonni isaa fakkaatan yeroo ammaa kana bashannanuu fi ijoollee ofii wajjin taphachuu osoo ta'u isaan garuu kana dhiisanii kan dhala kiyya fakkaatu hunduu dhala kiyya jechuudhaan halkanii guyyaa osoo iddoon isaan hin daangessin osoo yeroon isaan hin daangessin dhaloota kana wajjin warra deemaa jiru waan ta'aniif ammas maqaa dhalootatiin galanni sinaa ga'u jechuun hin barbaadu. Umrii sinaa dheerattu umriin keessa umrii arraagessaa haa ta'u dachaadha sinii haa dabaluun jedha. Hayyeeka akkuma siniin jedhe amantii barumsa abbaa Oromoo kana eega fuudhanii kan akka Darajjee Raggaasaa akkasumas Daarii Damissee halkanii guyyaa hojjechuudhaan yeroo ammaa kan namoota hedduu keessawuu sagantaa idileetiin alatti namoota hedduu warra eebbisiisuuf socho'aa jiru. Kana ho'iin jedhu barumsa abbaa Oromoo kana leenjisuudhaan dhaloota keenya hunda biraan ga'uudhaaf warra socho'aa jirudha jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu baga gammaddan baga nama dhaloota biraan sagantaa kana ga'u taatan jedha. Ammas karaa deemtanirra karaa milkii nagaa dhuftanii jirtu. Waaqayyo karaa milkii nagaa sinaa galchuu bakka dhuftanitti nagaa sinaa deebisuu dhaloota walii galu dhaloota wal jaalatu dhaloota godina wal diigu osoo hin ta'in dhaloota ani Oromoodha ofiin jedhu Waaqayyo sinaa taasisu tokkummaa keenya kanas Waaqayyo ittiin nu hafuufsiisu galatooma isiniin jedha. Baay'ee galatoomii ammallee nama dhalootaan deemu ammallee nama waggaa waggaan galma kanatti yaadannoo abbaa Oromoo dhaloota kana wajjin kabaju ta'e jennaan jechaadha. Maali? Nani lafee ofii yaadatamee hin jennere? Egaa amma namni lafee ofii yaadate ni yaadatamaa jechuudha. Maali har'a yaadanneemi? Dhaloonni itti aanu immoo ni yaadata waan ta'eef namoonni nama asitti maqaa eeree bifa galataatiin bifa barnootaatiin bifa tokko waan tokko eere kuni dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kana akka dhaabbataatitti tokkoffaa wanni hubannoo namaa ta'uu qabu tokko hundeeffama amantii waaqeffannaa osoo hin taane hundeeffama dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaati jechuudha. Maaliif inni yeroo baay'ee waggaa lammaffaa kabajaa waggaa sadaffaa kabajaa waggaa jedhamee dubbatamu wanta jirra nama baay'ee garuu dhiisuu danda'a jechuudha. Amantii waaqeffannaa gaafa uummanni Oromoo jirurraa jira jennee beekna galmatti kana barannee garuu immoo akka dhaabbataatti jaarmaya godhatee koree sosso'ee barnoota kennuu kan jalqabe waggaa dhiyoo as waan ta'eef sirreeffamni kennamuu qabu hundeeffama dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa akka galma kanaatti immoo waggaa lammaffaa yaadannoo abbaa Oromoo walitti qabee kabajaa jira jechaadha. Baga ittiin ga'ee Simona kumanjira kandanira Simona kumanjira kandanira Kalani kuma jalani kandanira Yawa naranjira Simona